Andu alam hin beeku sinin hin jenne. Qananii garuu bilbila ishee sin qabu. Facebook irrattis hiriyaa miti, TikTok irrattis hiriyaa miti. Hin qabu dhaggeeffatu maal jira? Dhiisaame haasoitu walaana geeffannu ka. Wal keessaa ta'uu na sontaan shabaayii daqiiqaa kaa fayyadamu. Haasoitu hin qabu jette kunoo dhaggeeffadha. Itti fufii Messi daqiiqaa jedhe. Bilbila ishee sin qabu. Waliis bilbileen beennu Facebookiitiinis hiriyaa miti, TikTokiinis hiriyaa miti. Okay? Kolfi ati rakkoon hin jiru. Ati kutattee kaatee jirta si galee garuu ammoo jechaadha na harkaa nyaatteerta na harkaa dhugdeerta. Andu alamillee lubbuun jira bahee jira mana hidhaati gaafadhu lubbuu isaatiif oo ta'ee jechaadha. Kan kanarraa hafee sagalee anaan wal qabatee baase eenyurraa akka bahees beekneeti jira. Hunda bira geenyeeti jira. Seerroo jiraati seeraan wal gaafanna rakkoon hin jiru. Garuu isaa wal qabatee dubartoonni kanaan dura wal lolleen beekanis abbaa warraa kiyyaa keessa seenanii Dubaayittis hin beekama Finfinnee keessattis warreen beekanii jiranii isaa wal qabatee deebisanii jiran sagalee sanaan wal qabatee jechaadha. Inni gadhiifamee jira TikTok irrattis anis share godhee jira sanarraa ilaaluu hin dandeessu. Ati garuu jechaadha zaraazartiin keessa maal ana waan 0.001 waan naqaanis waan hojjedheen qabu waan kana wal qabataati garuu ganaa ola deema ganaa nama homaan argine dabaan sobaan waa'ee Andu'aalam wanni gochuuf haguuguuf anarratti waan gochaa jirtu kana seeraanis seenaanis hin gaafatamta baay'ee si galee in kolfin ani qananii bilbila ishee hin qabdi jettee kan si kofalchiisu dursitee kan kofaltu kan Ali taatan si wajjin haasawna jibbisiisee meeshin nagoonan blooksi godhe maqaa koo si galee kanaaf hanga feete wixxirfadhu hanga feete waa feete godhechaadha hanga sobaan jechuu dandeessa hanga homaan qabnetti homaa na gochuu hin dandeessu si galee waan naqaanes immoo waan tokko hin qabu sittiin hima si galee Andu'aalamiin immoo wal dhabdee qabdanii kan naan jettan Andu'aalamiin wal dhabdee Ifa mana godi waa tokko si gaafachuu fedheeni amma kiyaar mana kanatti kan dubbate Koi. Amma jechu cross koi. Dhagay. Masi dhagay. Ani waan biraatin si galamita waan biraan jenne ati baay'ee nu abaarte like naaman darbi san hunda bira jechu. Eegale wal wajji nyaannee jirra wal wajji dhuynee jirra dhugaadha eegale waan maraa jechuudha. Inka katta masarati dhaggeeffadhu quraana qabdamiti waan itti amantu qabattee kakatta agay waan isin jechaa jiru waan itti amantu hin qaba oo kakachuun sin biratti hayyamame ta'e inka katta anis nan kakata ani ijee wajji bilbila qabu haasee kana caalaa si wajjinis mormuu hin danda'u. Finfinnee keessa inni wal qabatee kana maqaan bal'isanii bareecheen beeka haajaa garuu hin qabu sitti hima. No rakkoon qabu masiiti barana irreechuu barana tuna darba yoo achi lite rakkoon qabu. Meefi kiyaari wajji yoo naasan gaafii si gaafannu no. Gaafii qabdanii ani waan tokkoon dubbachuu barbaade jidduu kanatti kiyaar qoyatillee waan siin jedhu masi anamma kiyaar wanna isin dubbachaa ture. Akka kootitti wanna gurra kiyyaan dhagaye waa'ee qananii caalaa waa'ee Andu'aalamii fi masiini wal beeku sirriitti wal beeku ammas rakkoo dhuunfaa irraa qabanii jedhe ifaan ifatti kun uummata fa dubbate nu bira dubbate waan isaa kiyyaari illee obboleessa kiyyaati illee obboleetti tiyya ifni warri asirra jiru kun guutuun obboleeyyan kiyya si galee garuu kanarratti aniyyuu akka mataa kootiitti akka nama tokkotti akkuma nama wallaalaa tokkotti sagalee san gaafa dhagayee fudhadhee jira isimatu akkana jedhee isimatu waa'ee mucattiisanii haasawee jedheedha irrallee darbee maaliin jedhee sagaleen kunniin erga achi hin jirre eessaa dhufee gadi bahee sagaleedhaan kun eessaa dhufee gadi bahee haasayamee waan jedhullee sammuu kiyya keessa dubbadheellee ture asillee dhufee dubbadhee ture wanni suni bakka fedhee naa ba'u ati nama biraatii naa qabdu nama feetee naa qabdu namni ati duraan qabdeen suni hoggaa afur dura waan jedhaa turte mana daalachaatitti dhagaa turre hoggaa afur dura eessa ture har'a ammoo gadi ba'uun kana wal qabatee sirratti bahe mucayyoon tura kana jedha ammoo qananiidhaaf akkami sagalee ta'uu nuu barbaachise waan jedhu akka yaada kiyyaatti dubbachaa jira amma akka Oromoo osoo hin taane akka sammuu kiyyaatti. Erga ammoo sababa kana dubbataa turte har'a ammoo nama qananiidhaaf falmu ta'ee akkamiin mul'attee nama Andu'aalamiin illee wal beeku nama biyya keessa jiru nama nu caalallee yookaan dhimma kana quba qabaachuu ta'uu danda'a nu tama biyya namaa jirra waan hedduu keessa hin beeknu waan biyya isiinis nama biyya jiraatu waan kana quba qabaachuu dandeetti Andu'aalamiin beekuu dandeetti qananii beekuu dandeetti. Garuu waan dhugaa jiru tokko maaliif bayanii dubbannee akkatti dubbatanii lammaffaa irratti nama Oromoo duratti sagalee qabu nama Oromoo duratti beekamtii
hamma rabbiin isaaniif kenne beekamtii qabu namni kun akkamitti haqatana jallisuu barbaada waan jedhu irraa dubbadhee jira isa kana achumaani konfijiriin godhiiti ki waan ki yaad dubbatellee isa kana jechuu barbaadeeni warri gaafii qabdan achi boodatti fufuu dandeettan masiisii kennee jira. Okay, koi kaafachaanin dubbadha laal asbiratti dhaga'i masii laal. Ati nu abaartee nu cafayxee maal nu goote si galee akka waan ati poosti gootan hin argineef calqabumarraa na bilookii goote sirran turre takka jedhe. Lammata iluun amma asitti iluun ba'e moo hin jira? Waa'ee qananiitii fi waa'ee masarratti himi. Sagaleen sun akkaataa itti ba'e qaba akkaataa itti hafe qaba. Garuu immoo ani cubbuun dubbadhu gara masarratti ergita. Jedhee mi'a farsoon si galee? Waa'ee keetiif ka qananiitii miti waa'ee Andu Alamiitii fi wanta yaadatta gaafa albam gaafa mana saaliyaa turre achi baanee gurbaane masi in yaadattaami. Maal ta'eera inni guyyaa sun eenyu tollola. Okay, thank you gaafii bareeda si galee. Yookiin nana sana dhiisi qoy. Hayyee. Si galee masi. Haga amma hammeenyan hin kaasne amma qaakee. Ande. No. Dabat. Messi, by the way. Amma si jechaan sitti haasa'e laal. Still haga amma si galee. Gaafa san jechuu si galee. Firaa'oliin si bira jira. Amma jechuu baga dhufe. Atii fi Saaliyaan gaafa san jechuu Firaa'oltu akka nagaan Andu Alam achi deemu godhe malee si galee atii fi Saaliyaan calqabu. Najalan dubbatin masi dubbatin eegasiin dubbata daqiiqaa lama. Atiif Saaliyaan nama Andu Alamiin viidiyoo waraabullee qopheessitanii nama weellisaa guddaa Oromoo wayillee waan inni hin jedhin anatu bira jira. Ka konkolaataa irraa fuudhee dhaabe ana. Ka yoo alaa ol dhufullee fuudhee dhufeen ana. Si galee intala achi jirtu san maqaa ishii dha'uu hin barbaadu si galee masi. Maaf hin dhoofne maqaa ishee dha'i maqaa ishee. No hin dha'u. Sigale? Isin dhuftee isinitti himnaan. Isin achi jiru Saaliyaa eega dhooftee nama achi jiru hunda isaa dhahi himaaf. Eenyu maqaan isii Aniisa Mo'eennu jedhanii san. Akkasitti dhayaa deeme maqaa. Maal dhoksa waan kiyaafa hin jiru. Aniisan akkana isiniin jennaan fakkeenya ati bar ati gaazexeessituu Oromooti. Namni maqaa gaazexeessaa kaase maqaa kee kaasa. Even ati jaarsa taatee yookaan Andu Alamiin harka isaatu qabdee gara micciirtee gara jaarsummaa nama dhiyeessu malee. Nama warra shiraan Iyyaas Peedfaant, Su'aad Faant, Raahel Tashoomaa Faant maaliif isaan keenyaa biiraadhaaf beeksisa hojjechuuf deemanii bakka sanitti Andu Alamiin ambasaaddara warri gochuu deemaa jarri isa rukutuuf. Ati garuu kana keessi keellee immoo sirriitti beeka. Because anas taa'ee beeka. Faradi namatti ganaa wanni etta faradi. No. How come Andu Alamiin ati hin beektan sirriitti jechuu? Sigale anamma ati gaazexeessituu cimtuu masi. Yaani dubartoota Oromoo jajjabduu keessallee tokkoffa Zarihuu Wadaajotiif Nuhoo Goobanaatillee qoy callis. Jarallee mana bituudhaan tokkoffa. Afachuka ati konfiidansii qabdu Andu Alamiin weellisaa Oromoo cimaadhaan jettu uggite. Tananii ishee tajjeeru. No. Waa'ee keetiif waa'ee Andu Alam malee masi waa'ee keetiif qananii haasa'aan jiru ammallee. Haasaa jirta wal beekame. Anjabummaa kan keessatti hima ati garuu jabummaa Andu Alam. Natti nimi natti mu nama dhugaan na beekutu natti maate nan beektu si jamma. Yaa maal Mana jar ma dubbina dhorgitare masi maal. Nan beektu ka waa'ee gaarummaa kun haasa'in waa'ee madaba waa'ee matonkoli. Gaafa biyya dhufe jechuudha. Hiitee nagarafaa akkatti yoo dubbadhu dhorgita amma garuu even media marrattillee naaqaba jibarga ki abaddan hin kaasin warra asii walii daqiiqaaf sakandiitti walii bilbiltee shira xaxxansan jechaadha. Isaan wajjin jabaadhati. Ani immoo bara jireenya kootti isa Andu Alamiin. Shilal paawurii masiikino haga kana laal. Media irratti even akka atin dubbanne nama gooti laal. Shuf imagine. Laal waan hin jedheefin qabaa bar mee maaliif jette naan jedhe ati jabina kan kee gaarummaa kan kee si galee an hagana sitti ati garuu dhuguma jabummaa Andu Alamillee gaarummaa isallee nimtu tola isallee nimtu lola isaa malee haraqaamii kanaa malee maalii kanaa malee maaliif Aniisa dhamu Andu Alamtu irraa manamuu qabaata ture gaafa san garuu achumatti kaameraa nama waraabu anammoo rabbi na baasuuf isa cinaan asii achi garagalee taa'e bakki isin kaameraa keettanirra
Narra tani xiyyitiin kaameraa sanii. Ati dabarati. Atiin kun barende sinte yete tamark gobas jagnan. Lamaanኛውም ስን ያ ኢብስ ዋና ደም Ani Itoophiyaan dhufu. አየን ዱባይ ተረኮ Rakkoo qabu. Ani Dubaay dhufna wallahi anas keessummees. Gin No, come on. Gaaffii sirraa qabachuu. Yoo Itoophiyaa hin dhufu jettu maal jechuu barbaadde jechuun naan galu. Maali masi maa sodaatte masi? Maaliif sodaatte? Harki masiiteera brother. Masi mangistiira naan akkatti gurrataa qabee waan amma jedhe kana gaafadha waan ta'eef akkatti waan beekuuf Ondaafu Anaana samaachisaa jirta barkiyyaa jecha jettu kun anamma akka barbaade dubbadha. Anaana samaachisaa jirta. Isa booda tanattanii amma xiqqoo haasofnee halkanillee waan deemee jiruuf. Eshi ina haasofna Messi. Wantoota jedhame kana haasofne xiqqooshi. Laal amma laal dubbii baxaabbattanii amma dubbii akka ijoollee gootan sii galee tokko sani. Kalammaffaa aniisan akkas jettee jireenyan bilbilee na gaafatee kakatanii jarri lamaanuu akka inni akkas hin jedhin itti hime waan baay'ee sii galee. Ani isin hundaa wal wajji nyaanne wal wajji dhuyne sii galee garuu immoo abbaa dhugaa qabu san dhugaa isaa